Magaru filannoo koo keessaa baddeetta sumaa jiru. Akkasin jedhi maaliif deemtana dhiistee? Dhiira minati. Atoo? Maaliif eessa deemtana? Eessa deemu beektaa maal? Nama minati. Maal mooraa kana keessatti ol beeknaa hundumti keenya hin teenyama. Namoonni sammuu qabanii haasaatiin baay'isanii kolfatiin baay'isanii. Baay'ee manii natti dhagahama baay'ee keetu. Maal saasitti dhagahama? Kottan deemna maal dhaabachaa deemti? Maal ta'e? Haalli ifattati. Qo'i mee naafati maal walitti qabnaa na ifattati? Doormii walitti qabnaa. Qulfii jala kaana babbaan deemuu hin dandeenyu barbaan. Siree walitti siree illee miti. Abbee mootummaan akka keenya beekaa bishaanii kaaffee yoo adda adda nu baate. Waamatti biddeen nyaannu. Ayyaanuma maalii mooraa yuunivarsiitii dhufteeti? Maaluma inni mooraa kanatti si bideemuu? Ayyaana maaliini? Barataa maal yuunivarsiitii masin hin fakkaattu gaafa si kana. Sammuun immoo maali? Sammuun fakkaannaan barataa yuunivarsiitii malee waan biraa miti. Kanaaf maqaan kee beemattaniidha bakkeetti. PC baataa situ immoo fakkaabbadha. Maal godhu PC baachuun maal godhu? Kan kennan dhibamu. Anatu akka kananiitti jiraata situ immoo ganaa. Kanatu jirtu al tokko suuraa si kafa dhula. Maanni siin gadoo jiraadheen beeku. Maaliif jireenyi kee kanatti dhufeenaani jeelama booda wallaalchifte. Maaliif oromti keessatti si wallaalu? Amma kanaaf iyyuu akka kootti qottatu. Kana caalaan jiraadhan joorte naan jedhu situllee cimee galaara malee. Sirreefuu jireenya arga biddeen reefuu si arga. Barataa kaampaasii fakkaatti. Siif ta'e waa gidduu. Mooraan kun keessa siif ta'e. Warra fakkeessanii jiraataniif silaafuun ta'u. Namoonni sammuu qabanii haasaatiin baay'isanii kolfatiin baay'isanii. Dhugaa na kolfisiita akkasumatti gaafa hin taane ilaalu si duukaa madeemuu kootti baay'ee reefuun gammadan. Si baruu kootti kiyyumatti doormi tokko anaaf siin doormi tokko ga'uun saame na boon si reefu. Ati waan biraa gammadatu hin taane na wajjin deemusuma narraa fayyadamtu gammadu. Amma ammoo jireenyi hundi keewwan gaafa ilaalu na gaddisiisa. Namni akkamittiin mooraa yuunivarsiitii keessa taa'amee hiriyyaan qabu. Akkamittiin namni guyyaa tokko bakkee ba'ee dhaqee gammadee deebi'u hiriyyaa isaa wajjin. Gibbii kee taa'e hiriyyaan qabu. Akkamittiin namni ciikii malee gibbii kee jiraatama. Ani hiriyyaan qabu. Amma deemee dhugaama isaa yoo haasofne waama kottu mees taa'e meesin gorsaa. Sittin himaa. Kottu. Mee afacha sittin himaati hiriyyaan qabu an akka kee batee yookiin afaanuma banee hiriyyaan qabatu siin jedhu osoo hin taane hiriyyaan qabu sitti ijoollee manaa ijoollee erga gibbii kana dhufteeti gadi boolleen jaalladhu akkaataa itti loolitti sinne. Ijoollee manaa siin amma akka gootuuti galiiti dhaqiiti dormii walii ani immoo hiriyaa koof bilbileen. Faazeriitti simee maazeriitti simee amala mucaa kanaa gaafan itti baay'ee ajaa'ibsiifatan durbi bara kanaa durba akkasii jirti naan jedhani. Amalee waa'ee maalii haasa'artanii? Waa'ee maalii haasoftaa maalu? Bakka saboon hin beeknee fi saboo ishees hin beekneef haasa'arta. Suusee maqaa kee yeroo bareechanii si hin beektanii? Sitti moggaasanii sodaatanii? Maqaa gaarii ture. Maqaa gaarii ture dhugaa. Hojii gaariis qabna. Hojiin kee akkuma waaqeetiiti? Hojii kosuma gargaartudha. Siinan caalawwan gaarii ta'uu dadhabe. Doormee tokkotti jingaluun goome nama wajjin garachuun na gaddisiisa. Amma gaafa gootu of qabiiti taa'e. Maaliif? Hiriyaa kofii bilbilaara. Of qabii taa'e. Nu yoo barbaanne sa'aatii barbaanne. Bilbila sirraa kaaftuu amma keen geessu. Akkas jedhama. Seenaa. Lubbuu. Wayyee. Akkam maal taate fayyaadha? jirtaa? Biraan badde. Maaliin badde eessatti hin baratteetu? Si yaade? Maal ariyyuu baay'een si yaade? Anaan. Anaan roodin agarruun. Guyyaa irraa wanta ittiin bareessu wanta ittiin dhiyeessu warra biroo waa beekaa? Maa itti? Wanta ittiin bareessu wanta ittiin dhiyeessu warra biroo waa beekaa? Eessi. Hawwii ko si yaade. Maal ariyyuu baay'ee si yaade baamsitu nagatee malee. Hawwii sin ibsuun sin hawwii dheessi waamuun koon ibsuun. Akkasiin garii ni qaba. Hawwichoo. Wayyee. Awu dheessi waamuun raakutee. Akka barbaadde na waame xiqqoo naaf haddadha. Dhugaamoo. Maal beektamni? Si malee maaliin qaba? Maaliin qaba? San jechuu bare jettee laa kuna. San jechuu bare mooraa kana keessa siidaaleen taa'ee bittamneen.
beeka kunoo nuni yubati tokko taanii waan tokko jenneeni. Kanaaf yaada wal fakkaataa jechuudha. Maayidde? Yaada wal fakkaataa jechuun akkas beektanii kan duuf kan ajjeesu wal barbaadaa Oromoonti gaafa haasa'u maayidha beektaa? Inni duuf hin ajjeesu wal barbaadaa. Sirriidha. Haati manaaf abbaan manaa bishaan tokko irraa waraabamu. Sirriidha maal ta'uu qabu kunoo. Walaloo haaraan barreessaa maqaa kee lafaa kaasiin barreessaa. Wayyoo anuma ofittee moo? Yeroo dhiyootti kitaaba tokko sii maxxansaa walaloo tokko immoo ela suura kee wajjin. Suura kan koo turre ta'a kama caafichaa. Si arguullee nan barbaadan ture garuu. Kun qabu maal siiman si argara kun qabu abshir. Haa ta'u turee ban si bilbila bakka yeroo kilaasii dhaabatu si bilbila. Tole bilbili. Lubbuu koo saree koo dammaa koo hoolaa koo reettii koo jabbii koo. Si bilbila ishee. Eshi naa jiraatu. Ciao. Jaalalachuun akkasii ciski taanirra. Eetti beektaa? As mooraa keetti hin beeku. Baruu barbaadde taanirra koon qabu poolisiin barsiisa. Maqaa ishee eenyu naan jettee? Hawwichoo. Bilbilli ishee isaa dhalaa? Maal gochuu barbaadde? Qoy maal ta'e of qabime? Qoy meetti na hawwii? Of to'adhati. Itti naqee ilaalaan jedhe? Maalitti nutti ilaalta? Bilbila akka ishee kan ni ta'e. Dhugaanatti fakkaachaa hin jiru. Situu bilbila ishee qaba gaa? Mini? Qoy yoonni maqaa ishee hin baasu ta'e dhu. Situu bilbila ishee qaba ni? Akka inni maqaa ishee hin baafneef hin baasaa isaa ilaallaan siin jedhe. Amma yaati mooraa kana Ani bilbilicha arge malee amma yoo ta'e situu ishee beeka malee ishee sin beektu maal gootamu? Bilbilicha arge malee manaan jiran. Maaliif? Bilbiluma mucaa sanaa dhuguma hawwiinsi ginaa isaa irratti taana. Achi barbaadde al ta'enni. Ati nama sammuun kee na jeetu. Ati nama tuffatamaa yookiin. Akka ofii keetti maaf nama ilaalta? Akka ofii keetti nama madaalleeti. Ani akka ofii kootti ilaaluun. Sin nama beeka namni sin beeku. Nama isa ofii ilaalan bakkeetti argina. Namni nama bakkeetti bara. Si dhaggeeffachaa hin jiru. Duwwaa sagal ilaali. Duwwaa sagal. 17. 26. Mucaa kana eessatti beektati? Ati eessaa fuute qoy? Ani hoteeleeraan fudhe siin jechaan jedhamtiin jalqabasitti meeraan nama jaalladhuun qaba siin jedhee. Amma mee akkasittiin baree guyyaa afurittiin baree kaafeettiin baree doormittiin baree minxeessoo walitti naannoo dhiisiti. Mee bilbiliif akka isheen kaasutti hin gaala. Ati ijoollee magaalaadha waan akkasiin jaallattu. Tarii ijoollee magaalaa waa'ee ijoollee magaalaa fi ijoollee diimataa maaltu fideemma? Bilbilii fi mee sirraa mee si duukaa haasoftuu ni ilaalla. Mee bilbilii kan ilaalla. Bilbilee min ilaallu dha haasoftu. Miira kamiin ejjinaa so miira gaarii tokko immoo miira haarii immoo miira kamiin ejjinaa so akkama goonu mucaa kana. Hojjetaa mataan kee bilbiletti. Anaaf akkasitti olii galuu qabna. Bilbili mee masi duukaa haasoftu bilbili mee. Mucaan hin dhalatin maqaan Peetiroosidha. Sikkii sirraa kaaftiin barree. Mucaan bilbilee akka isheen kaaftu beektu inni maqaan Simoonii yoo ta'u. Ciisi yuuttaa ta'e waan kun sirraa kaafna. Callees bakka maal nati. Oh buchooko. Oh akkamati. Irra kunoo dhugaa akkamati. Maal abbee guyyaan kun dhiitee bariitus laabireerii ta'u laabireerii kee abaus yaanni kan kee dhuma anaaf. Ati nan buusin malee an akka soogiddaatti akkan si ilaalu beektaa. Anaaf si gidduutti jaalalli jammaree akka hin taanetti akka xumuramuu hin barbaanne nan barbaadan ture. Akka maatii kootti me beektaa akkan si jaalladhu. Innaa ati illee dhugaa kee haasofta ta'anii dhugaa koo naasaa. Amman si jaalladhu akkati nan jaallanne garuu nan beeka. Tarii dhuguma miira hin ittiin si yaadu kanaan na yaaddalaa. Sababa yeroo guyyaa lama asitti si argeen beeku natti fakkaata. Hawwii kooma istaayimentiin anaaf jaalala kee daangessuu danda'a ture yookiin teestii yookiin miiddiin immoo anaaf siin olirraa fageessa ture. Hin turre amma kanatti bakka ijoollee wajjin
Innaan waan si sodaadhu tokkoffaa irratti namni ati wallaaltuu sababa taate namni si goyoomsaa ture garuu akka ati hin goyoomne nan beeka. Innaa yoomuu la garuu reema. Bakka siin bilbilan iyyuu. Sin jaaladha. Ciao, ciao. Maal beektaa? Jaartii tokko wallaa keenya beektaa? Lafa gabaan qubadheen amma namaan hubadheetti. Lafa gabaa nagade wayii nagadi beektaa? Namatu waan raabituu didee fi dambanyaa ishee baqatee yookiin maamila ishee kanaan dura qabu. Waan tokko rakkoon qabu. Ati garuu mucaa kana hin jaalattaa? Maaf hin jaalladhu? Anis nan jaalladha. Garuu ammatti akka dhiira tokkootti mee utuu gaaffii dhiiraa gaafatan dhiira jedhamtee deebii maal deebifta mana irratti? Kunoo anaafis akkasuma asiifis akkasuma maalitti? Ati maalitti deebifta turte? Ani ishee waamee as teessisee siinis waameen bukkeetti laa salphina gadhee feetamanii laa samee durba lamuu lammataa akka isheen masmara dhiiraarra hin baane dhiira sira deemataan akka isheen hojjettee gochuu nan danda'a. Karaa dhiiraarra hin baane illee gochuu illee hin dandeenyu. Tarii kun borgaayila dhaabbachuu. Hin dandeenya dhiira mineeti onni dhiiraan qabduuti akkamittiin akkasitti kunoo nama akkasitti si jaallatti inni gaama. Maal ammoo onnee durbaa onnee dhiiraa hidhee. Ish maal yaaddete kakeetti? Isa kana hin waamna. Garuu dhugaa tokko yeroo isheen dhuftu gochuu dandeenya. Haa ta'u amma ka gootu nan bilbilaa hin waamnaa achitti dhugaa isaatti hin sokkina garuu. Atis ilaala akka namaatti mini akka namaatti taasifatamni akka sareetti feetamni ilaala. Lafatti si sirraa jalqaba kanneen. Amma nan bilbilee amma dhaggeeffadha gaamas si jaallatti mini gaasiinis dhaggeeffadhu gaa. Lubbuu goo. Ana ammaan si yaada. Ani isatti maaltu dhiisuu beektaa jireenya koo keessaa. Isatti mooraa kana keessaa ana duwwaa malee hin jaallanne malee maaltu na duwwaa qabdaa gibbina keessaa moora. Kasi dhifeesni inni maal seete gaa inni ati bilbila haaraa kaafne boola. Inni ati bilbila nama biraan kaafne immoo dhiiruma irraa bilbila hin kaafne immoo naan hime anaan maaloo akkan boonuu na godhe. Ati mee akkamittiin namni dhiira tokko duwwaa jaallata waan jiru durba akkasii yeroo ammaa addunyaa irraa badanii beektamini akkamittiin ana qofaa jaallatte waan jedhu naaf gaaffiidhaan baay'ee mana ta'e ajaa'ibsiifadha. Ani kun baay'ee mana dhibe garuu kun mee kun anaan baay'ee mana dhibe kan si dhibeessin inni immoo ijoolleen maal naan jedhu bilbila ishee yaallaa immoo silkii haaraan kaaf turan tokko gaafa bilbilemu. Hiriyaa jechuun akkas beektamini? Hiriyaa jechuun akkas. Kunoo mucaan hiriyaa koo tokko eegale bilbilee maal naan jedha. Inni bilbilaa gaafa sagalee gaa ta'u immoo qaxxoo ittiin irratti cufti. Sagalee mariyataan immoo hin cufti naasoftu bilbila nama dhufu. Hiriyaa jaalala jechuun akkas beektamini? Ayyoo meeqa gootu amma iddoo dheengaddaa ture sana yaadatamini? Iddoo dheengaddaa torbee guyyaa lama dura gaafa definuu taa ture. Achi kootu si yaadeera baay'ee. Tolee bakka isin eega. Mee waan ati gootu atis dhiira ta'uu kennan argaa anaanis hin bartaa gaafa sun. Ani onnee koo jechuun onnee abdiisaa gaa beektamini? Onnee abdiisaa gaa fuudhanii kokee kaan. Onnee abdiisaa gaa yoo baase mana qalii koo itti onnee abaluu. Har'a waatu ta'a gaa har'a waatu ta'a titti. Maalan gubadhee ijoollee gibbii kana keessa jiran maal sana biraan naqe inni kun ooma iddoo tokkotti na argan maaluma na gudhananii yaa waaqayyo gooftaatii na gargaara eenyuun bukkee moo naqeedha hin beemmanii eenyu ture maqaama isaayyuu wallaalee raaman.
Akkam? Dhuftee? Akkam? Fayyaadha? Nagaa dhabne? Fayyaa. Nagaa fayyaa dhabne? Fayyaa. Ta'i. No? Asuma taa? Dubbisi gagunoo. Beektaa hiriyaa godha. Ol bara. Beekaa. Ol baraas. Riyaa ta'a. Noori rakkoo qabu noori ol bari. Noori taa'e. Haa jira. Fayyaa keessanii? Nagaa Akkam keessanii? jirtu hin babbadanii? Akkamati? Jira. Jirtaa? Fayyaa. Maal hojjette? Landaa nan baradha. Akkam barumsi? Gaariidha. Dhugaamu. Aniyyuu. Maal ittee? Baay'ee manii natti dhagahama baay'ee keetu. Maal sitti dhagahama? Isatti isumatti akkasina jaallattu. Siisu jaalladha. Amma anumaanii? Qoy. Naani akkam kilaasii turte? Kilaasii kan ture. Kilaasii beektaa isa kan? Dhugaamu. Beekani. Beektaati ishee? Maa beeka. Beeka. Maatiitti iyyuu himeera kee. Maatiitti himeera akkan ishee jaalladha. Maatii kee beeka yeroo darbe immoo asitti himeera maal ta'a? Natti hin deemta. Beeka. Maaloo isa wajjin ol beektaati? Ol beektaa? Dhugaamu? Eessatti ol beektu? Ol beekna. Isa wajjin nuyi doormii tokko galla. Inni irra keessa gala ani immoo gara jala gala. Doormii tokko galtu? Doormii tokko galla isa wajjin. Yeroo jalqabaa fi nama akka addaatti ilaaluudha. Eenyu? Jechuun akkas. Siini ishee akka addaatti ilaalta? Jaalalli akkamii akka qabu seeraan bare. Aanatu nan barsiisan ture. Jaalala barsiiftaat? Biiroo magaltee moo? Kilaasii magaltee? Kilaasii gaafa manni deemu. Tuni malee waan kan biraayyuu hin qabu. Dhugaamu? Amma kanatti Jaalalaan barreeda ammayyuu inni immoo waan maal taasaa isheen beektaa? Beektaati. Maari. Beektaati fakkeessa. Ishee ta'u amma ka gootu? Qoy beektaati. Ish dhaggeeffatu. Ani waan biraa irraa hin qabu bilbila tokko qofa irraa qaba kan hin bitee fi rusii dhiisuu nan danda'a. Garuu ati beektaadha malee mucaa kana. Amma mataa fuutee miillee gootee biraa beekaniiti kan hin deemu ishee wajjin anaasaan qaba. Ana Guyyaa jalqabaa godha beektamni nan qoose malee konan jaalladha. Yoo ta'e iyya. nan qoosee miti. Maali nama bira. Kabitiin rakka kofiraa Nama wajjin gaa'ela dhaabbachuu barbaada yeroo kamittiin nan jaalladha tadi. Ati anaaf hiriyyaa dheeru. Maaliin deema dheeru? Nan du'aacha bitti. Deemi maali? Maal ta'e inni kuni? Maal hojjeta dheedhinaan? Na ajjeesiiti fudhu deema. Siin immoo? Bakka waan tokko iyyuu mini waan kan biraa naasofnu waan kan biraa. Ati olii galtee diiguu Ishii haasaa wajjin qabaatee. Maali gibbii mooraa kana keessa waan baay'ee. Xiqqoo doormiin turtoo ati dogoggoraa jirta. Sirriidha bakka callisnee waan kan biraa. Ati haasaa kee ganamaa dogoggoraa jirta waan Siidisa kureen? Annan dhiise sakku? deemuu dandeessa. Maali nafatti waame? Maali hojii? Ta'i. Ish amma haasaan qaba maaliif? Nama wajjin haasaa qabna. Si wajjin haasaa qabna. Ati maal hojjetta mala lafa kana? Maal ta'a inni deemshi baqaa ka'e? Tole deem. Maaliin deema? Ani isuma dhugaa gootii dhiisuu nan danda'a garuu akkaataa itti taasaa Sirriidha bakka. Ansheetti waa himee nufa argisiisiin deemaati. Maaliif hin Ammoo deemtu? ishee wajjin ganaa waan haasa'uu hin qaban. Maal ta'e? Maali hin jennaan? Hin maalidha? Inteessuun jedheen Iinaan jedhee keessatti mabaasin. taa'uu hin dandeessu. Keessatti beetes. Beeka mooraa kana keessa kamittiin ol hin beektan naan Kan jettati. biraa? Mooraa kana keessatti ol beenna. Kan biraa dubbadhu. Maarree janatti hin babaasin ol Jajji beennaan baasii jedhe. Nan barsiisaan jedhe. Maal? Barsiisa. Illaa kun suuraa goof suuraa Waan ishee. silaa saaronni ifteeti qoy. Maal? Dhaggeeffadhu. Akkeedhe. Dhaggeeffadhu waan sitti himaa. Ishee wajjin seenaa baay'ee dabarsine. Seenaan jira. Seenaan. Qoy eessatti bilbila koo dhiirri tokko qabu jenneeti. Hin qabu ammayyuu Waan hin silaa qabu. saaronni asoftooti. Hin qabu. Hin qaanesne. Namni addatti waamnee. Maallaqaan eessitoonni. Mucaa kanatti waan dhugaa himee mayyuu. Waan dhugaa maali itti himtaamini? Sila maatti waamte. Dhaggeeffadhu waan Maal eessaa mooraa kana keessatti waan baay'ee. Dhaggeeffadhu wata wataniiti. Cat. Dhaggeeffadhu. Anamatti Isa maddeen goota dhiyameeti. maa inni reenan godhan garuu dogoggorratti dogoggorteen Dogoggora mini amma Dogoggorri sirriitti jiru, raawwatamu mamma. raawwatudha. Maanni sila. nan raawwadha. Eshi maatti jalqabi. Amma waa jaala maaltu jedhee. Maaliin qo'e mucaattiin Ati jalqabi. Ati jalqabi? Ati jalqabi? maalaa soo barbaadanii turtan sin maal jalqabu? Maali? Jalqabu? Jalqabi. Aha, anaan egaa dubbiin na buuftee ofii keessa ta'uu egaa. Mini. Anoota fuun Dubbii maali haasa'artu si waa'ee dubbii maali jira? Doormii galee naasofnaati ati garuu dubbaddu waan dubbaddu. Ati jechuudhaan ani immoo isheera siiniin tuffadhaan. Nama minati. Dhiira minati.
Atoo? Maaliif eessa deemu beektaa? Eessa deemu beektaa maal? Nama minati. Maal mooraa kana keessatti ol beeknaa hundumti keenya hin teenyama. Taasisuma bukkee kunoo. Koshaashaadhaati. Nama minati. Udaanati. Maqaalee dhaabaleessiti. Gurra dhaabaleessiti. Atoo? Kan biraa Maal qabda. kana caalaan jedhiin. Mooraa kana keessatti. Namummaan kee bareeda. Siinasitti naftu beektanii? Maaliif hin deemini ka maaliif deemta reeti? Biyyuu foonni kee amma nyaata waraabessi qopheeree dhabeera. Maa inni akkoo nama kitaabarraa dubbisee weekoo waan baay'ee haasofte. Isa dhiisinati. Isatti hin qabamne. Qoonni itti beektati. Hin beeku nano. Eessatti yoo arginu hin beeku. Aruma hin arginu. Mucaa kana hin beektu ati. Hin beeku namni isaa akkas taa'e akkasitiin sitti haasa'e naan inni akkamittiin naasaa deemanii. Akkamittiin naasaa? Yoo ta'e isin ati mee ayyaana sobaa dhalattee hoo? Maalichi barbaadde? Ati ayyaana sobaa dhalattee? Maalichi Maal barbaadde? nama akka keessa ogu maal bilbila riikoordii Sobaan jiru maalitti ani hin beekuuni ciraama isaasan beekuuni siin jedhee. wanta waraabamee taa'eeru. Eessa deemuuf hin deemee maal teessoo ati malee hin beeka mooraama kana keessa hin beeku taa'ee hin jedhee. Namalee abbaa kee faadha kee beekta kan biraa. Namalee nama biraa beektas. Taa'ii maaliif hin teessoo ati maaliif anaaf si oolu nu bannu isan beeku dheera taa'eeti isa dhiisi waa'ee isaa dhiisi. Ijoollee durbaa gibbii kanaa hundumayyuu nama nuun ta'u. Ana amaniin siin jedhee isan beeku. Naggeeffattu ati. Ani siin baay'een si jaalladha. Beeka. Isaafin siin jedheen. Sittiin hima baay'een si jaalladha. Baay'een si jaalladha. Garuu nama sobbu fuudhuu hin danda'u. Hojiin gaa'ela dhaabbachuu. Maal rakkina qaban waa inni waan inni jedhee isaanii Sittiin hima na dhaggeeffatu. Ana moo samantati. Ana moo samanta. Lamaan keessanuu nama nu. Inni sin sobaate sin soba. Ati jaalalan beeku jaalalleen qabu ettee kanaan dura na hin qabu ammayyuu maalti beektat maal mirkaneeffatu. Ijoollee mooraa kanaa hunduma takkeettiin haasa'a. Hundumatu yeroo haadha manaa qabu abbaa manaa qabu. Kun nama biraachin tarii immoo yeroo abbaa manaa qabdu nama biraajin inni immoo yeroo haadha manaa qabu nama biraajin. Manaa qabda naan jechaa taaree. Qoome bakkeedhaa qabdaa miti. Bu'aan dhookataa maalii jirama waan mana bukkee taa'ee hojii haasaa bilbila gurra kootti qabee tarii. Ana mini ani san beeku siin jedheera maalati maaliif nan hubattu anaan. Etu waajjira sobaa banne akka addunyaa kanaatti. Itti gaafatamaa waajjira sobaa taata nana mana. Maal akka jettaati garuu. Etuma waajjirri sobaa baname akka addunyaatti ati immoo itti gaafatamaa waajjira sobaa addunyaa kanaa taata. Ijoollee durbaa beektaa. Akkasiin jedhee. Nama amma kee sobu nama amma kee jaalladhu hin qabu hin ture garuu nama kee jibbu hin qabu. Maaliif akkas jetta akkas naan jedhiin anaani inni dhiisuu nan danda'am bakkaan bakkeetiin qabus malee nama hin qabu siin jedheera. Ani ijoollee durbaa gibbii kanaa baay'een beeka garuu shiidhaanii keessaa filadheen ture. Si malee hin qabu siin jedheera.